إنسانية تحت شعار المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة في خطوة تضامنية. طائرة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية في قضاء سور جنوبي البلاد تسبب في أوعز الجيش بالتحرك لمنع السفينة مادلين من الوصول إلى لخارطة مسار السفينة مادلين نحو قطاع غزة. مستشفيات غزة استشهاد 81 فلسطينيا في الغرب. الاغتيال وقع بالغازات السامة وليس بالقصف تلك. لهذا الخبر العاجل حيث أفادت أسوشيتد بريس نحاول اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. نتابع هذه الصور المباشرة الآن من سماء الأمنية بشأن مفاوضات الصفقة في غزة. ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالسيطرة على السفينة مادلين. The sanctions will include asset freezes and travel restrictions against National Security Minister Itamar Ben-Gvir. Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya waxabajjii kudhan kiibxata galgala odeeffannoo gaggabaaboo abbaa gidduu galeessaa haleellaa Israa'elii fi Hawtii gidduutti deemaa jiruu fi waraanni guddaan Iraanii fi Israa'el gidduutti labsamuun maadhee miidiyaalee idila addunyaa yoo ta'u biyyoonni Awurooppaa gurguddoon beekamoon Kanaadaa dabalatee qoqqobbii gurguddoof qondaaltota Israa'el balallii kamirrayyuu akkan taasifne ugguramuu isaaniitiin wal qabsiise oduuwwan gurguddoon Tel Aviv baastee addunyaa ajaa'ibsiise. Birgeediin mujaahidoota tarkaanfii guddaa Israa'el laaleesse jedhamee fi ji'oota ja'an as misaayilota gurguddoo kutaa buufata waraanaa Israa'el lama garmalee miidhuun himamaa jira. Guided missile kan jedhamu eessaa fideen Hamas wal gaafachiisus Israa'el misaayilota torba qofaa sirna Iron Domeef Aerosiriitiin dhaamse jette. Misaayilli sadi ammoo Ashkalooniif Nebaatiin haleeluun dhagahame. Birgeediin Alaksabaal Quddus miidhaa jalqabaa dhaqqabsiisuu miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii gabaasan. Qondaalli dubbii maawutii Yamanoota Yahyaa Sariyaadha. Misaayila Zulfiqaariif Falasxiin lammaffaatiin buufata Hudeydaa isaan galoo galaanaaf misaayilota shariikaa wajjin nurratti raawwataniif deebifne Haifa abadan buufata galoo galaanaa hin taasifnu jechuun wayita dhagahametti haleellaan marsaa lammaffaa sa'aatiiwwan keessatti Israa'el osoo hin qophaa'in fudhatame eelaata haleelu. Mootummaan Israa'el ammas kakuu guddaa'utti Yamanootaatiif ta'e jedha gabaasni Associated. Waltajjiin mana marii mootummoota gamtoomanii yaa'ii Paaris dhufuurratti furmaata biyya lama yookiin Two-State Solution Filisxeemotaa kennuuf akka jiruu fi biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun xiiqii Israa'eliin wal qarqabutu dhagahama. Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich ministeerota Akraarii West Bank kutaawwan magaalaa Jeeniiniif Tulkaarim irratti Filisxeemota 100 ol manneen diigaa irratti bobbaasuun maatiin ala daa'imman taasan irratti qoqqobbiin balallii Israa'eliin ala kan taasifneetti mallatteessuun dhagahame. Ministeerri damee alaa David Lammy kan UKdha. Tarkaanfiin kun diqqaata mootummaa Israa'el wajjin guutummaatti hariiroo kunne jechuun dhagahame. New Zealand, Australia, Canada kan keessatti argaman qoqqobbiin Norway faana taasisan kun gama Faransaa akkasumas biyyoota garaagaraatiin himanni mana murtii ICJ Benjamin Netanyahuutti dhiyaachuu akka jiru Politicoon gabaase. Haleellaa guyyoota 4 keessatti humni faashistii Israa'el taasisen qulqulloonni Gaazaa balyaa Kaaneenus Raafaaf kibba Kaaneenusiif dhiyaa Kaaneenus irratti yoo xiqqaatan kanneen 700 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa ibse. Mootummaan faashistii Israa'el Benjamin Netanyahuun waliigaltee dhukaasa araaraa Hamas hidhannoo eeggatutti fudhadhu erga jedheeti. Birgeediin Al-Aqsaa har'a misaayilota gurguddoo kutaa Kaaneenus kibba dhiyaatii dhukaaseen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuutu himama. Haleellaa loltoota 13 ifa kan taasifte Israa'el Hamaasiif biyyoo isaanitti awwaallu qonnee jirra jechuun Iyaazamir ajaja waraana lafaa Israa'el dubbatanii jiran. Manni marii Keeneset walgahiiwwan dhimmoota gurguddoo jabduu haleellaa akkasumas dookumentiiwwan buufata Dimonaa kan Israa'el niklariittiin dhaadattuu fi hamma misaayilota humna waraanaaf intelligensii hanga Eurospaceef odeeffannoowwan teekinooloojii saayibarii hundi galmee warra Ayatullah Ali harka galeen.
teeknoloojiiwwan garagaraatti fayyadamuun Iraan saayibariidhaan erga Israa'el haleeltee booda akka ministeerri politika odeeffannoo Iraan Ismaa'il Qaatib jedhutti biyyi tsiyoonota humnaaf hamilee kamiinuu afaaniin alatti Iraan haleeluu akka hin dandeenye dhibbatti qophii taasifne jechuun dhagame. Marsaan jaaffaa kamisa dhufuu Iraan wajjin waliigaltee dhimma nikileeraa irratti ni dubbanna jechuun peentaagoon irra abba Doonaald Tiraampiif qondaaltonni isa ifa baasanis mataan isheedha kutaa Kaalifoorniyaa Los Angeles keessatti jazaan Gaazaa deebi'ee dhimmi lammummaa fi immigireeshinii Los Angeles hiriirri dho'e ammas imaammata fooyya'u tokkollee hin jiru jechuun Doonaald Tiraamp dhaadachuun Ameerikaan wal waraansaa siviilii keessatti seenuu akka dandeettu miidiyaaleen idila addunyaa gabaasan. dhimma waliigaltee dhukaasaa dhaabuu waraana Gaazaatti mootummaan Israa'el dippiloomaasii addaa gara Qaataritti erge jechuun addunyaa afanfaa jessuusi. haa ta'uutii qondaaltonni siyaasaa Hamaas Kaliil Al-Ahyaa dabalatee dhimmitti nuti irraa quba qabnu hin jiru. bulchiinsa Doonaald Tiraamp wajjin dubbanneetiin qabiyyeewwan Hamaas loogiidhaan ala baasuuf dirree Gaazaatiin ala hidhannoo hiikkatee biyyattii gadaadhiisu yookiin akka Israa'eliif yaaddoon taane jedhu furmaata waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka hin taaneef uguramtootni Israa'el kamillee akka gadi dhiifamne himamaa jira. gabaasni Politikoo dabalataan har'a inni baase Israa'el loltoota Hamaasiin booji'amuu ifa taasiftee jirti. waraana erga waliigalteen dhukaasaa dhaabuu marsaa lammaffaa faashalaa'ee asitti Israa'el loltoota 208 dhabuuf kanneen 531 madaa'u Jerusalem Post Military of Defense gabaasanii jiran. gabaasni Al Jazeera kutaawwan mormii idila addunyaa biyyoonni akka Norway, New Zealand, Canada fi UK dhaan qoqqobbii kana guutummaa buufata maadhee waraana weerara West Bankitti taasifamu yookaan hojmaatarran oolle taate loltoota bobbaasuuf walii galuun isaanii dhagame kun Benjamin Netanyahu salphaa miti jedhamaa jira. manni murtii idila addunyaa karaa qondaala baalangaa Karim Kahanin tarkaanfiin tsiyoononni mirga dhala namaa fi heera jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii hundarratti dhiibbaa taasisan gatii isaan kafalchiisuu akka danda'u wayita himamaa jirutti walitti gaarreeffannaan Israa'elii fi Iraan gidduu jiru sadarkaa waraanatti lameen isaanii qophii xumuruun addunyaaf dhibeef kaansarii jedhamaa jira. Iraan misaayilosii qara qabuudhaan yoo diqqaate misaayilonni 800 drooniiwwan 1,000 dabalaman Tel Aviv maadhee waraana Ameerikaa irratti ni roobu jechuun dubbatan. Ministeerri damee alaa Iraan Dr. Sayyid Abbas Arakchi waliigalteen dhimma nuti yuraaniyeemii bulchiinsa uummatummaaf tajaajila inarjiif annisa siviilitiin ala fayyadamnu hin jiru. bulchiinsi Doonaald Tiraamp qabiyyeewwan ulagaaf wixinee dhibbaa ol nutti erge tokkos hin fudhannu jechuun arramatitti jiran. That's the way it works out, but it might not work out that way. We'll soon find out. Yep, we have a meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait. النار على ما يبدو أو يوجه الأسلحة تجاه الطواقم الطبية والإسعاف في هذه. الآن نتحول إلى هذه الكلمة للمتحدث باسم الحوثيين يحيى الفلسطينيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل On 10th May at the time of Fajr we have given Ena keessatti onkoloolessa 7,2023 qaanqee mujaahidonni Gaazaa Israa'el irratti qabsiisaniif shira tooftaawwan 1949 UK'n har'a qoqqobbiidhaaf Israa'eliin barbaadduuf maadhee ministeerotas ta'eetii qondaaltota ishiitiin Israa'el adamsuuf yerootan hedduu imaammata dippiloomaasiitiin akka Israa'el ugguramtaasisuuf deeman mataa ishii kufiinsaaf cabiinsa Otomaan Turkootaatiin booda erga sirni Naaziif Hitleroota sanyii Jiwishotaaf Yahudotaa dhidhimsee addunyaarraa facaase
irkataaf godaantummaa humnaan Filisxeemota irratti fe'uun waggaa 78 kan guutan warri sirna faashistiidha keessattuu ummata Israa'el osoo hin ta'in aangawoonni Israa'el bara baraan dhiiga Filisxeemotaa dhangalaasuu wayita itti fufanii fi dhugaan Filisxeemotaa ilmaan isaanii bara dhufaa dabraa itti gabbaruun walabummaaf birmadummaa daangaa isaanii hunda saamamanii amma qabiyyee iddoo waraanni hin jirre West Bank keessattis saamichaaf weerarri araddoota 124 hanga magaalaa Jeeniiniif Tuulkaariim ijaarsa seeraan alaa 1967 magaalaa guddoo Al-Quds kan Falisxiinota yookiin Yerusaalem jedhanii isaanitti moggaasan irratti shirrii fi dabni dalagamaa jiru warra dhiyaatiin deeggaramuun mataa isaanii warra dhiyaa wal nyaachisuu irratti akka argamu gabaasni Politikoo har'aa ibseetii jira. Filisxeemonni nyaattee bultoota biyyoota Arabaatiin kan silaa deeggaramuu qaban ibsa baasuuf xalayaa qofaan akkasumas akeekkachiisa kennuun Benjamin Netanyahuus ta'e Hitler Israa'elootaa fi ministeerota akraariif jibba amantii Islaamaaf Filisxeemota masgidul Alaqsaa keessaan buqqisuun seenaa Salomoonotaa qubsiisuu barbaadaniif yoomillee taanaan hargalfii kan ta'iniif kufanii kuffisaa jiraachuun itti fufee jira. استهدف المسعف حسين محيسن وكذلك المسعف وائل العطار وكذلك المسعف براء فارس عفانة إلى جانب الصحفي الفلسطيني بطل وأنا أم الشهيد مؤمن وأنا رافع راسي. ما يزيد عن 20 رصاصة أصابت أحد الشبان الذين حاولوا. هذه القنبلة تعمل على تعتيم الصورة وحجب الرؤية أثناء عملية That's why we made a decision to suspend arms. Today we are making a decision. The UK and 4 other Western governments have imposed sanctions on 2 far-right Israeli ministers. The sanctions will include asset freezes and travel restrictions against national security. ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بهذه الأخبار العاجلة. مراسل التلفزيون العربي صفارات الإنذار تدوي في afaq allaatee warra dhiyaantooni bilinkan shira Tel-Aviv wajjin dalagaa ture seenan kan irraanfatu miti. Warri shaggooyyee dhiichisuun Emireet keessatti waaman warri akka bin Zaayidis ta'eeti Muhammad bin Salmaan furmaata Filisxeemota Gaazaa amantii qulqulluuf dhumaa jiraniif furmaata tokkollee hin taane daa'imman dhala namaa guutummaatti calaafamaa jiraniif ummanni addunyaa osoo amantii hin filatin mirgi dhala namaa namni nama ta'e mirga uumamaan qabaateen sarbamuun qabu jedhuun Free Palestine jechuutti jira. Ameerikaan waliigalteewwan kana imaammata bulchiinsi Doonaald Tiraamp keessattuu istiraateejii waraanaaf ba'aa giddu galeessaa olaantummaan dhuunfachuu Ameerikaan geessuu barbaadaniif Gaazaa keessaa Filisxeemota buqqisuuf mala barbaaduuf malee dhukaasa dhaabuu fi keessoo isaanittis fedhii akka hin qabne Riippaabilikoonni dhalootaan Jiwishiif qondaaltota Jiwishiin akka aramaatti paarlaamaa Ameerikaa dhidhimsuutu himama. Kabajamtoota hordoftoota sagalee mujaahidoota deeggarsa namoomaa isinii kennina humna shororkeessaan Hamaas akka hin saamneef lafaa nuttiin dagaagne mooraaleen ji'a akka hin gabbifanne maqaa jedhuun kolli inteleejensii Muusaadiif Shimbeetis ta'eeti faashistiin Hitler Benjamin Netanyahu warra dhiyaa wajjinis ministeerota dameyaalaaf State Department hanga Steve Witkoofin taasisan gonkumayyuu Filisxeemota deeggarsa namoomaaf nyaata fudhachuu deeman rasaasa irratti roobsuun guyyaa kaleessaa inni sadaffaa addunyaan argiteedha. New Zealand, Canada, Australia, UK fi Norween qoqqobbii jalqaba qobsiisan beekamtii biyyummaa Filisxeemiifis ni kennina jechuun qarramatitti jiran. Ameerikaan gamtoomanii keessatti sagalee kuffisuun Filisxeemotatti danqa kan ta'aa jiruuf farri ilmaan namaa isii ta'utu himamaatii jira. Ibiddi uumaaf dallansuu rabbii Kaalifoorniyaatti qabate Los Angelesiin barbadeessaa ture amma immoo wal waraansa siviilii ummatummaa Ameerikaa keessatti eegale. Hudayda haleeluun ibidda labobba galoo galaana dooniiwwan qabdurraa Israa'el har'a
kan buufata hawtii barbadeessite. Ansaaronni Yamanii tisaaru limadlumiyati shacbii Falasxiinii wal mujaahidii jechuun hayparsoonikii maqaa Falasxiin lammaffaa sadaffaatti fageenya kiiloomeetira 2000 irra Sana'aa galoo galaana diimaa qaxxaamuruun kutaawwan waraanaa Neebaatim Ashkalooniif Beengoriyoo dirree xiyyaararraa angadachi Filisxeem waggoottan dabrite humnaan tsiyoononni fudhatan Rashraashitti haleeluun hawtii Yamanoota gita kan qabne hunda keessaniif ifa galaadha. Hawtiin Yamanoota karaa qondaala dubbiimaaf qondaala waliigalaa Abdul Malik Badraddiin Alawtiitiin ibsi galgala kan inni baase hedduu Ameerikaa shoror keesse warri diraamaa galoo galaana irratti taphachuu barbaadan hundi isaanii faana takka kan fuune jechuutu himama. Raashiyaaf Chaayinaan durdubbeen misaayilota gurguddoo Kinzaayil hayparsoonikif droonota hawtiitti dhangalaasuu himama. Israa'el tarkaanfii kanaaf jecha qilleensaan sodaatte galoo galaanaatiin haleelutu himama. Buufanni Hudaydaa har'a isa dhumaatis haleelamuun himamaa jira. Haa ta'u Zulfiqaarii fi Falasxiin lammaffaan Eelaat akkasumas Rashraashii fi Neebaatimiin haleeluu akkana ollee himama. Ganama misaayilota 6 waaree booda 7 haleelu Al Arabii TV Political Financial New York Times mirkaneeffatanii jiran. Sana'aan tarkaanfiiwwan fageenya Filisxeemotarra qabaatanis hamma wareegamatti dachiiwwan baha giddu galeessaa keessaa duula Jihaadul Alaqsaa jedhamuun beekamutti makamuuf akka jiran Yahyaa Saariyaa waamicha dhiyeessan. Tsiyoononni karaa Israa'el kaat ministeera raayyaa ittisaatiin dachii Gaazaa duula Geediyoon Cheeriyoot yookiin cancala Geediyoon jedhamuun dhuunfachuu akka barbaadantu himama. Waraanichi Iraaniif biyyoota akka Raashiyaa, Chaayinaaf Kooriyaa Ameerikaa walitti qarqabuun akka hin oolamne Yukireeniif meeshaa addaa Israa'el kennite har'a Moskoon ifa taasiste. Addunyaan keenya garamitti deemti? Dhugaan irreen Filisxeemotaaf nageenyi addunyaa hundumaaf amantii fedhes qabaatu nagayaaf jaalala tokkummaaf guddinaan mala. Isiniifis Rabbiin ajriiwwan gurguddoo isiniif haa badhaasu jedha. CTN sagalee Filisxeemotaati. الصحفي مؤمن أبو العوف استشهدوا في غارة وسط انتشار جنود الاحتلال المتواصلون. هنا إذن قنبلة دخانية أخرى. بعدد قياسي من الطائرات المسيرة هاجمت القوات الروسية أوكرانيا القدس قبل قليل والقناة 12. وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه